Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam ijoollee Oromoo fayyaa keessanii nagaadhaan nagaadha galata Rabbii isiniin jedha. Egaa warri suudii keessatti Rabbi isin haa tiisu isiniin jedha. Isinillee hamma tokko of eeggadha isiniin jedha Rabbi isin haa tiisu. Egaa wanta haaraa tokko isinii qabadhee isinii dhufeen jira. Innis maal jechuun keessan hin oolamu jechoota Jawaar Mohaammed hamma tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Itti isa yaadattu. Egaa jiini kun akkuma beekamu ji'a artisti Hacaaluu Hundeessaa jaalatamaa fi kabajamaa itti dhabnee fi ji'a hooggantoota Oromoo siyaasoon ciccimoo ta'anii itti qaaltiin jalaa galan ta'uu hin yaadattan jee abdadha. Egaa chaanala kiyya subscribe gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Tokkoffaa wayyaaniin qabsoo teenyaaf gufuudha malee gaara miti jedha yookaan tabba miti. Lammaffaa hoggansi amantaa fi lagaan Oromoo qoode taanaan hoggansa kasaaraati. Sadaffaa dhaabbilee Oromoo mataa walitti qabu yoo dadhabne miila walitti qabna yaadee ture. Ayyaa jawwee hin dadhabe malee abaarsa wajjirate hin beekuan. Sadaffaa dhiifama. Afraffaa wayyaanee yeroo jigdu gara nuti feenutti malee nurratti akka hin jigne eeggachuudha feesisaa. Shanaffaa sobaan wal qeeqa malee Oromoon wal jibbu tokkolleen hin jiru beekaa. Ayyaa garraamii kiyya dhuguma jedhe garuu Oromoon akkasitti wal jaalataare Rabbi haa beekusa. Adda baay'ee irratti gaafa nu ajjeesanii numa argina. Gaafa qabanii mana hidhatti nu azzabanillee inuma argina. Inni gaa Rabbi haa beeku. Inni jedheera garuu jawween jechoota isaa baay'ee natti tola waan ta'eef isinii dubbisuuf dirqame. Jahaffaa bakka diinni irraa buqqee sanarratti odaa Oromoo malee hadaan diinaa akka hin dhaabbanne eeggachuudha feesisaa. Torbaffaa olaantummaan ilmaan alagaa Oromiyaa irratti qabdu cabxee. Saddeettaffaa hin rafnu jennee hin rafne qilleensa Oromiyaa bilisoomsine dhugaa keeti wallaahi hin bilisoomsite isa kanammoo. Obbo Diyoon walitti mufanne malee garaan addaan nun cinne haa beekanii. Garuu dhugaadha wanti kun isaan otoo ta'ee fi cicciranii nyaatu fudhan namicha. Inni garuu hin jaalata waan ta'eef kana dubbate jechuudha. Kurnaffaa diinni lammata qeeroo Oromoo gabroomsuuf yaadu abjuu hiika humtuu hin qabne abjootaa beekaa. 11ffaa I am Oromoo first yaadattan kana gaa isin hundumtuu jeetii yaada yookaan dursi Oromummaa kooti. 12ffaa qabsoof dhiigni qeeroof uummanni Oromoo murannoon godhe gootaa fi hayyuu diina wajjin ture hunda bobaa diinaatii baasee qabsotti makeera. 13ffaa akkuma lammaa dursee morme Abiyyiinis nan morma gaafa hojii gaarii sabaaf dalagu arge hunda caalaa anatu Abiyyiinis gama hundaan deeggaraa. Ayyaa namicha kana dhugaa mataan isaa baay'ee fagaataadha. Leenca wayiitii dhugaa. 15ffaa dhakaa diinni nutti darbuun dallaa OMN ijaarraa dhakaa firri nutti darbuun gidaara manaa fi biyya ijaarraa beekaa. 16ffaa quba natti qabuu miti qabsoo Oromootiif jecha qawwellee yoo natti qaban daqiiqaa tokkofuu hin libsadhu. 17ffaa nuti gabrummaa hiddaan buqqifnaa bilisummaa ilmaan dhaalchifnaa. 18ffaa beekumsaa fi dandeettii qabnuun sabaaf halkanii fi guyyaa hojjennee diina nu tuffachaa ture hunda fakkii nu godhatee
waa hundaan likki ende Oromoch akka jedhanni goonaa dhugaa godhee jira leenca kiyyaa 19 laffarra geetiin jira. Mallas Oromoo biyyatti makeera jedheeti shakkii malee du'e otoo ka'ee bakka nuti geenye kana osoo arge lammata rifaatuun du'aa. Didammaffaa wayyaaneen tun Oromoo jilchuuf yaaddee akkanatti dhiiga jigsiti. Akka dhiigni jiguun garuu dhiigni daran danfaa. Irraa waa hubattu jeen abdadha. Ati ati yoo dhugaan Oromoo taate nama qabsaa Oromootiif yaadu taate ka hojii qabsaawaan dalagu nan dalaga jee abdatu yookaan abjootu taate warri isa jaalattan akka du'aa kadhattaniif asumaan isin gaafachaa. Warri isan jaalanne illeen siyaasa irratti obboleessaa fi obboleeyyan lamaan wal dhaba waan ta'eef kan namoomaa kan Oromummaa kadhattanii fi hayyuun keenya akka hidhaanuu ba'u abjiin qabaa. Egaa warri suudii keessa jirtan cimsatanii ka of eegan afaan keessanis walitti qabattanii viidiyoon isa oriitan kanallee viidiyoo keessan cufattanii isinii meen jira. Viidiyoon iddoo akkasii jira iddoo kana lookshinaan deema jarri suuraa ardii isaanii tana guutuu lookshinarraa qaban waan ta'eef isin qaqqabtuu danda'anii if eeggannoo godhaa isiniin jedha. Keessattuu warri viidiyoon horii ta'u rabbi sinaa tiksuu chaanalii subscribe gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii.